akkam jirtanii yoo yaa jennee jirra harka fuunee hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu fayyaa jirtanii alaamanni sa'a namni jaarsa jaartii shookaa cilfee biraddistiin hundumtu nagaa. Egaa akkuma beekamu oduu sa'aatii kana qabannee dhufnee fi akkasumas xiinxala sooshaal miidiyaa kanarraa jechoota ijoo xiinxallee dhufnee qabannee gara keessanitti xaxaxama xaxxuun xaxxee ufumaa xaxamtee jedhamu akkam jedhaniyyuu. Innaa ani interview guyyaa kaleessaa moneeti beeksisaa hojjetaa irratti baay'een waan dinqisiifadhee fi waan immoo hawaasa Oromoo kana taazabe tokkoon dubbachuu dhufe jechaadha. Ani faallaa sooshaal miidiyaa kanaati. Maalifan faallaa siniin jedhe? Tokkoffaa ummanni Oromoo guddina namaan jaallatu. Dhugaa nan taazabe. Ijoolleen kun amma Bonii fi Joosiin social media kanarratti dhageettii argatanii guddachaa jiru ijoolleen kun. Seenaan akkanaa kun immoo Itoophiyaa keessatti baay'ee ijoollee saba biraatti malee saba Oromoo biratti hin baratamne. Haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii waliin viidiyoo hojjechuu wal jajjabeessuun hin baratamne. Garuu hawaasa keenya biratti akka waan adda ta'e akka waan ijoolleen kun safuu cabsanii akka waan duudhaa cabsanii kutaa biraa bar sabni biraa paantiyyuu mul'ifata wantoota inni biteef dhiisaa waan biraa dhiisatti isheen kun immoo akkasiisan hin mul'isne gaa waan feete mul'ifachuun cubbuu hin qabu nama sinxuunne ijoolleen kun nama hin qeeqaan giin hawaasni Oromoo ijoollee kanarratti maal rakkate maaf akkasitti qeequ garuu sooshaal miidiyaan guutuun ajandaa gammachiis jedhan makiina walii gadi hin deemanii hindee dhimma ijoollee kanaa yoo haasa'in waa'ee ijoollee kanaa waan dubbatin jireenyi keessa yookiin dhiigni keessan hin hojjetu. Bakkan immoo ani josy taazabe tokkotu jira. Bakki ani inni taazabe mijoo takka wajjinis jiraadhe intala takka wajjinis jiraadhe intala indee akkamitti tajaajila mana amantaa tokko dogongorri inni raawwate waan godhe kana hunda deemee gaabbii galee waaqatti boo'ee waaqa dhiifama gaafatee cubbuu ofirraa dhiquu qaba malee callisee akkamitti osoo namni tokko qalabatii walirraa hin qabne gaa'ila walirraa hin qabne wal qunnamtii saalaa bakkeetti raawwata ofii tajaajilaa mana amantaa ta'e faarfataa ta'e jechaadha. Wanni akkanaa kun dogongora inni hojjete keessaa jechi irratti xiyyeeffadhe kana jechaadha. Maaliif tajaajilaa mana amantaa ta'e waan sila dhoowwamu sagaagalummaa yookiin ejjummaan waangila keessatti waan dhoowwamu waan akkasiisan raawwachaa waan tureef jechaadha. Lammaffaa immoo wanti ani hubadhe waa lama jirta achirratti illee. Booniidhaan gargar bahee dura saariidhaan gargar bahee ka'eet Bonii jaallatee Boniitti deebi'e. Boniidhaan gargar bahee jennaan immoo saariitti deebi'e. Indee mucaan kun ammallee hagam tokko dhibba saarirraa citeera. Ammallee shakkiin qaba keessa kanatti. Mucaan kun ani keessa kanatti ammallee shakkiin qaba laal. Mucaan tun illee singilii waan taateef walumatti dabbaree ammallee gaafa Boniidhaan xiqqoo aditti moofate achi deemuun isaa hin hafu. Mucaan wal jala naggaadaa ture namni irratti hin barre malee haasaa isaa keessa wani nan xiinxale jara lamaan wal jala geeddarate akka carqii jechaadha. Dabare taanii wal lollaan taanii akkuma warra amantaa musliima godhe jechaadha. Haadha manaa lama wal maddii oofuu sijjammarii immoo dogongorri isaa maaliif ciisa akkamitti hojii ciisa. Namni kamuu jaalalleen qabataa jedha dheen qabatama dogoggoree nama tokko dogoggoraan nama lama dogoggoraan godheemi. Inni garuu gara dubartoota 5 olii wajjin kan ciise akkuma qulqullicha daawwitisa waangilarraa dubartoota 800 olii wajjin kan ciise sana akkasumas akkuma Solomoon dubartii 100 wajjin ciise sana akkasuma gabaasaa jira kan inni sun kakuu moofaa keessatti isaanuyyuu dhiisanii gaabbii galanii ergasii as gara waaqayyoo deebi'anii kakuu haaraa keessatti barri seera Musee sun dhaloota fayyisuu didee kakuu haaraa keessatti gooftaan dhaloota fayyise. Bara kana keessatti garuu qaama raawwachuu miti ijaanuu laalanii hawwuun sagaagala keessatti lakkaawwama jedhameera jechaadha. So ijoolleen kun mucaan kun maaliif waan akkasii raawwate? Ishii raawwateemi? Badii dabarse sana ani akkanan dabarseera akkanatti jaalala intala takka wajjinis ture akkas ture indee Business ammoo dubartiin ishiin ture. Dubartoonni maalis mucaan kanaan duratti qal'inni isaa kana laalee dhugaa qal'inni isaa kana laalee daa'ima wayise. Mucaan qancara hin marxifata malee qancara.
dhiirri qancara irraan beeskisu beektanii xeemam jette xamaamaa dhiira xama boonitu waan isa caaltu fakkaatti booniin nafa furdatti malee daa'ima. So ani naafa jaraa osoo hin taane dogongoroota isaanii itti himuun barbaada. Sumaanii dogongora isaa sirreessuu qaban waan akkasii sammiidaa irratti gaafa haasa'an dogongora cimaadha. Dhaloonni maal irraa barata? Ijoolleen yeroo ammaa kanatti callisanii walii galuun kun maal barsiisa? Dogongora keenya waan ta'eef duratti laayifii akkanaa dabarsineera laayifii sirrii miti gara waaqayyo biratti fudhatama hin qabu dhaloonni akka waan saniin goone jedhee odoo dubbatelleedha waan gaariidha. Deebi'ee immoo waa'ee konkolaataa inni abbaan kiinaa bituu danda'a jedhe irratti namoonni irratti duultan jirtu. Yoo jedhe abbaan isaa konkolaataa gammachiisii miti yoo danda'e xiyyaara bitee fi maatii ofiitii yoo dhaadate waa'ee namaan xunnee waa'ee keessanitti hin buune. Maliif maqaa mucaaxxii miidiyaa ajandaa godhattan. Dhugaa inni jecha isin amma akkas jettaniin inni tuffate fooloon isaanii ol dabalaa fi jira namni isaan hin beekne dhaqee fooloo isaan godhaa laayikii isaan godhaa sheerii godhaa fi guddataa jiran isaan haa guddatanii. Garuu hawaasni keenya gaafa namni tokko du'e suura nama tokko dhooma ijoolleen kun miira keessa ara tiktook irratti hin boossi booniin. Na dhiisa baqqaa maal hojjetti? Garuu inni immoo maan jedhe? Qoy isaan ajandaa godhatan malee bara namni wal fakkaate waan isaanii haasa'a social media guddaa irratti illee xiqqaa irratti illee hundi ajandaa isaan malee waan biraan qaba. Of ta'a maqaa namaatiin hin naggaadina. Of ta'a hojjetadha viidiyoo keessan. Challenge addaa uuma hojjedha. Warri feesbuukii suura jiran fayyadamina dhiisa baqqaa irraa. Indee hammeen isaanii miidiyaan guutuun isaanuma iddoo kana. Maarsin godhan haa jiraatan jiruu isaaniiti. Geen dogongoroota waan dubbatamuu hin qabne akka gorsaatitti odoo himtanii fi gaariidha malee jaakoo akkana ta'e kun dhiirri xuxumaa jaas keessa godhatee akkana goggodhatee jaankoo akkas ta'e minno sammuun keessa hin hojjetu. Ummanni Itoophiyaa bar kana bar guddina keenya kan gad nu deebisu wal gufachiisuuf kaachuu. Moneeti immoo maan intervii gootii jedhee ummanni zarraaf jedhe. Indee maal cingaashee yoo goote miidiyaa ishiitti irratti illee dhoowwuu dandeessanii waan achirraa barnoota waan hin qabne dogongora inni waan laayifii isaanii waan dabarsan waan ijoo dubbii miidiyaa hawaasa ta'e irra ibsa kennaniiru. Kanarraa kan hafe garuu hawaasni keenya walirratti duuluun xiqqeenya ibsa. Wal gadaantummaa keenya ibsa. Wal tuffachuu keenya ibsa. Guddina namaa jibbuu keenya ibsa. Walitti naafuu keenya ibsa. Kanuma dubbiin biraan jiru. So ijoolleen keenya asirratti jarree Boonii fi Yoosef illee waaqayyo wal isaan dhiisuu geen dogongoroonni darbee seenaa darbisan immoo akkasitti kaasuu osoo hin taanettis laayifii akkanaa qabnan ture. Laayifii sun dogongoraa dhaloonni waan akkasii akka hin goone gaalli akkasii waaqa biratti fudhatamaan fedhee oduu akka ibsaatitti itti ijoo godhee kennee jiraate gaariidha. Lammaffaa immoo moonet baay'ee qaanoftee akkanatti bishaan dhudde jechaadha si jammarii interview irra jiru waan ta'eef algaa mitii bakki kun afaan keessa wal dhungachuu interview viidiyoo kaameeraa fuulduratti akkas ta'u sirrii miti afaan keessa yookiin chaanela dhuunfaa isaanii miidiyaa mataa isaanii miti kun miidiyaa paabilikiidha. Moonetiin qaanessuun qaban silaa odoo beekanii achitti afaan keessa wal dhungachuu wal susukkuumuu harkaa wal keessa godhachuun achitti sirrii miti. Inni qabdan manattuu galtanii gara manaa galaa dogongorri keessan kanarraa kan hafe zanaa jedhaa jiraadha. Makiinaa miti roopilaa bitattee mirga keeti. Akkuma Ingiliisootitti iyyuu nu viillaa keessa jiraata jedhee yoo jiraatillee maaliif beektan namoonni tokko karaa social media hawaasa kanarratti gaafan poostii keessan argu maal jettu mucaanii dogongora qabaa wantoota jedhamuu hin qabne jedhee wantoota hawa isarraa hin eeggamne dubbatee maalifi haati isaa paastaa gurgurtii abbaan isaa immoo buna lafa qabuna gurguraa qotee bulaadha homaan qabanii kan jedhantu jira. Indee paastaa miti goommana gurgurte mana kee dhuftee sin kadhanne jireenya ofii ishii jiraachaa jirtii miti hojii maatii keessan namni kabajjan namni maatii kee jaalattu maatii nama biraa xiqqeessuudhaaf hin deebinaa dhugaa maatii kee jaalatta taanaan maatii Yoosef illee maatii keenyadha maatii hawaasa kanaatidha. Indee Yoosef dogongoree yoo dubbatellee hawaasa kana biratti isin immoo waan fokkisaa akkasii gaafa hojjettan sirriidha jedhee yaadu'an. Kanuma
namoonni ilaalcha akkasii gadaantummaa lii qabda. Ishii ijoolleen kun ishii miira keessa taa'e. Ajandaa isaan godhatan guutuun miidiyaa suuraa jala lamaaniiti. Ishii mucaan kun aariidhaan yookiin mucaan kun lubbuu ofii tokko galaafate boruu hin boossu boo hin dhiistume kanaaf madaala. Innaan kanuma siniin jedha dhimma biraan qabu ijoollee irraa gadi bu'aa waa'ee isaanii dhiisaa hunduu jireenya mataa keessanii jiraadha isaanis jireenya isaanii haa jiraatanii kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti turtii gaarii.